كابريت جرا كجراس جرا أصلي يوم بلش كواتو كنت ما لقي أفشو بقول في تدا جالس إسابرات إسابرا أن مسجد guyyaa tokko keessatti diidamii sadi diigameef dubbadhe santuna dubbise amantii nama kamii jibbaan qabu hin kabaja ganda kamuu jibbaan qabu Oromoon kutaa kudha tokko gandi hunduu ganda kooti ati feetu tuulama bakka bu'itiniin tuulama abukaatoo ta'e adiina godhadhu tuulamni qomoo kooti dhiiga kooti lafti tuulama lafa kooti an akkasitti beeka akkasitti guddadhe mana mataa maxama abukaatoon tuulama hunduu mana godhuu hin danda'u lafti tuulama lafa kooti sigale bakki ati nagadu tokko hin jiru sigale badas ta'u gaaris ta'u Oromummaa walitti qabna isa sanirraa hafeen ani jibbaa ganda kamiituun qabu namni itti balleesseetiin dhiifama gaafadhu hin jiru kolkolee asirra deemtee afaan bantuuf himmootu tokkummaan Oromoo kolkolee tiktaakiin hin ijaaramne kolkolee tiktaakiin hin badu tokkummaan Oromoo dhiigaaf lafee gootota Oromootiin ijaarame Sinigale baalagee yeroo deebisuuf hin barbaachise akkuma duraanii arras boru baalagee na jiranii itti maani namni dhiifama gaafadhu tokko hin jiru Sinigale kana achitti qabadha inni dhumarra wanni adhaamadhu warri profaayilii kiyyaa godhatanii gootota Oromoo arrasitan gootni ka gandaati miti ka biyyaati ka Oromooti nuuf jiraatan nuuf wareegaman yoo dhuguma dhiiga Oromummaa qabdan goota Oromoo hin xiqqeessina yoo suusii arrabaa qabaattan anaa haa ta'u biree haa ta'u nama asirraa jiru nama lubbuun jiru nama asirraa afaan baru arrabsaa rakkoo miti abbaan fedhe isin haa deebisu abbaan fedhe isin haa dhiisu Sinigale warri ana sababa ana godhatanii nama arrasitan dhiisa warri na arrasitan immootu na jibbitan itti mudda hundi keessan ganda keessan bakka bu'an arrabsaa rakkoo miti abbaa deebisuuf hin barbaachise hin deebisaa fi kan barbaanne immoo hin dhiisaa jechuudha ani fixadheera ijoolleen islaamaa immootu waa'ee aslii waa'ee ganda keessanii dhiisa amantii teessanii sagalee ta'a obboleewwan kennaaf kiristaana waaqeffatan amantii biroo miidhaa keessa jiru obboleewwan kan muslima sagalee nuusaa warra saabaa kiyyaa taaddasaa birruu haa ta'u Aceh haa ta'u daadhii galaan haa ta'u goota biraas haa ta'u arrabsu ani rabbiin biratti wal gaafan dhumatteerti gandaa yoo feetan wal arrabsuu miti boombii wal xaragaa hayaa gabaanyu mirga keessa duraanillee wal arrabsaa turtan anillee dhiisaa jedheef hin dhiiftan isa dhiisaa rakkoo irran kaanne gandaa wal arrabsan kana miti goota Oromoo maqaa kiyyaan hin tuqina an takka goota Oromoo arrabseen beeku takka amantii nama arrabseen beeku baalagee mootu likkii itti maatuma guddadhe ganallee likkii itti maachuu rakkoo miti abbaan fedhe na arrabsu abbaa barbaadu arrabseen mootu yoo an tokkocha dubbadhe ganda guutuun iyyitan isin beeka maani shawaa qofaa walola gida ijoollee arsiitilee walolu arsii guutu iyya gandi ani walolin hin jiru haasofni kiyya isiniin ta'uu hin beeytanii miti waan badheera dhuftanii abukaatoon ta'ina amma gizee profeesarri ganda biraa lafa tuulamaa irratti hunduun dhiqattu jedhan taraasafnu jedhan amma yoo akka gaddaatti godhan xiqqaa guddaan immoo dhufee akka waan tuulama jibbuutti fudhatee asliin dhiifama nu gaafachuu qabaa jedhan kuni feerii miti an amantii waan tuqamtee dubbadhe jibbaa gandaa namoonni qabu ammallee kaan isinitti himu yoo dhiifamni asliin akka gaafatu ka barbaachisu ta'e gaafa manni amantii diigame ijaarame bakkatti nu deebi'ee ijaarame diigame kun bakka deebi'ee qaama waan san jigee bakka deebisallee galateeffachaa warra natti mufate guutu dhiifama gaafadha hammasitti enee tabaddaa'ine mana amantii kiyyaatu diigame qaamni an dhiifama gaafadhu tokko hin jiru abbaan barbaadde immoo an amantii kiyya na dubbise malee jibbaa gandaati miti jibbaa amantii biraati miti nu arrabsee miti arrabaan si arrabseef maa amantii keetiif dubbatte namni jedhu fiddeetiin najjeesuu dandeetta kolfaan du'aatiin jedhe dhiifamnati na gaafadhu jettu kamaalitti asli dhiifama naa godheeti jidduudhaan yeroo tokko dhiifama amma jechuun asirratti kan wal geenye waa'ee amantiiti moti kan walitti nu fide waa'ee amantii asuma teenyee sagalee walii ta'uu hin dandeenya sagalee siin taanaa gara fuulduraattis walumaan jirra nuti Oromoon tokkuma nuti Oromooni gara jechumaati jidduudhaan amantii osoo waa'ee amantii haasawaa jirtu osoo sagalee ta'aa jirtu jidduudhaan jechoota dabarsite santu amma akkas ta'ee jenne barmane waa'ee amantii maa walumaan jirraan siin jecha bara Muse asli miti na dhaggeeffadha dubbii nama kaase an dubbii sitti mana dhaggeeffadha yeroo tokko dubbii jalqabumarraa baatawaya dubbii akkanatti qotu kanallee hin jaalladhu garuu wanta akkasitti mu barbaada namni masgida diigellee mootummaadha qaamni gadi bahee
qaamni gadi bahee jecha ammas ni jee kana jedhee Facebook irratti maxxansillee qaama mootummaati. Jecha ammoo faallaa kanaa deebi'eetiin waa barreessillee qaama mootummaati. Jarana waa dabarada ajandaa fudhachuu bicha fiigina ajandaa kennuudhaaf deema. Yeroo namni ajandaa isinitti erge akka mabraatii makiina maali silkii elektirikii sakkaanitti fudhataniituma girrr jettanii fiiginaani. Dubbichi taa'ee danda'a mootummaa keessa jira. Dajanee whatever namni barreessuun waa'ee Oromoo barreessuun illee mootummaa keessa jira. Gadi dhaabadhaa waa laalaa waa hubadhaa gadi fageessaa waa laalaa mootummaan ajandaa kana maaliif isinii kenna? Kanaafuu fudhanii maa gaddeemnanii amma waa'ee amantii waa'ee Oromummaa barre dhagaye gincii miti ambuu jaartirraa haga sawweena baale keessa asiin haga machaaratti ijoolleen Finfinnee guyyaa takka dhayxee hin beekne Finfinnee jettee du'aa turte barre lafa sinarra lafa tuulamaa lafa maal jettan tani waa'ee master planiitiif du'aa turte ijoolleen guyyaa tokko karaan Finfinnee garam akka ta'e hin beekne Finfinneen eessa akka taate hin beekne Finfinneen lafti Oromooti jettee du'aa turte ijoolleen sun lafa tuulamaa jettee du'aan turre barre. Akkamitti yaaddan waa'ee lafa tuulamaa maalii yaaddani waa'ee lafa maalii yaaddani Oromoon eessatti lafa argee hin beekne gadi bahee yeroo du'u yeroo amma taraan tokko gadi baheetiin mootummaan ajandaa isinii kennu fudhattanii Oromoo tuulamaattu qabi Oromoo Arsiittu qabi maalittu qabi no way yoo dandeettii waa madaaluu qabaanne jirana gadi baatanii waallee hin dubbatina yoo dandeettanii waa'eellee keessa seentaniitiin hin bal'iftanii yaaduu hin dandeenye gadi baallee waallee hin dubbatina. Mootummaatu hundayyuu kenne ka diigallee mootummaan ka Oromoo maali jedhee Oromoon asitti dhiqatan jedhallee mootummaan kalaqqa Oromoon hunduu tokko madhee dubbatellee mootummaan sadeenuu ka dubbate mootummaan achirraa fudhattanii warra mootummaan biti warra sooshaal miidiyaatti mootummaan biti waliin gadi baatanii waan akkanaa ka oftan taate isiniyyuu dogoggora qabdan ajandaa fudhachuu malee akka silkiin chaarjii fudhachuu malee kennuu hin dandeenyetti ajandaa fudhachuu malee ajandaa kennuu hin dandeettanii asumarratti dubbii tana ajjeesaa keessan deemina dubbii laaquun ebaluu akkas jechuun dubbii dhalti dhageettanii dubbii dhalti jaarsonni Oromootu maal jedha dubbiyyuun guddatte farratti hin fe'anii qoqqotaan guddate deddeemsi guddate goda jinnii nama naqaa itti Oromoon deddeemsi guddate goda jinnii nama naqa namni halkan olii gad deemuu baay'ise gaaf tokko jinnirra dhufe jinnii fudhattee ajjeestii kanaafuu dubbii keessan hin deemina mootummaatu kennee warri muslimaa amantii keessan irratti fookasii godha masgida kennan nu deemsira mootummaa gaafadha Oromoo tolamaa itti hojjete dubbattuuf hin jiru Oromoo maal waliin ta'e dubbattuuf hin jiru maaliif Oromoon caafii haga caafitti haga iyaatti kaaba haga kibbatti namni Finfinnee guyyaa takka ijaan argee hin beekne lafa Oromooti dheetiin du'aatiin hin ture waraana fuuldura dhaabataa ture Harargeetti intalti qawwee hiite suni intalti waraana irraa qawwee hiite suni Finfinnee tiraatteetii wala Finfinnee tiraaf tulamaa jetteetii miti ruuhii ofii kennitee qawwee irraa hiiteetti deemte sitti maal dhagaye gaafa caaluun shaashamannetti waan akkasii tan qaxaaqqate shaashamannee waggaa meequuf duuba deebiteef suni caaluun ijoollee shaashamannee waan ta'eef miti arsii waan ta'eef miti Oromoo waan ta'eef jarana waa'ee arsii waa'ee tuulama ani aaron waan jechuun nama akkana isu wajjin yeroo waa'ee akkana kana haasa'u natti ulfaataa niin dubbadha waa ta'u maaliif anaaf Oromoon tokko singale ana saalfachaatti niin si wajjin haasa'a waan akkana waan isin dubbattaniif waan isin kabajuuf dhugaa isin jedha waa'ee amantiitii fi waa'ee tuulamaa waa'ee amantii tuulama keessa musliimni jira whatever is arsii keessa beeti kiristaaniin jira kiristaanni jira Oromoo waa'ee takkaa waa'ee amantiitii jiran waa'ee lafa ofiitiif lafa tuulamaa lafa arsii Oromoo guyyaa takka dubbateellee hin beeku keessallee tareetiin waan akkanaa dubbatee hin beeku lafa Oromoo lafti Oromoo lafi Oromoo jedhee du'aa ture dubbii tana keessan deemina. Kanuma keessan deemama dubbii namni hundi caalaa muze nama amma yaada gammaase keessa namni akka waan caamma dhumarraa ta'e kan naata hin jiru lamaan nyaamonni isin beekuu qabdani jibbaa amantii nama tokkootu hin qabu jibbaa Oromoo kamiitu hin qabu ani waan amantiin kiyya tuqameef dubbadhe dubbii an dubbadhe keessa anaa miidhamatti roorrisaa jirtani kun immoo natti roorrisuun obboleewwan keessan islaamaa hundatti roorrisuudha an jibbaa ganda kamiitu hin qabu ijoolleen sababaa ana godhatanii mootu gootota Oromoo arrasitan irra deebi'ee isinitti mara rabbiin biratti wal gaafanna kanuma yeroo gaarii qabadha yoo dandeettan masjiida rabbii gadi qeemaa jiru sagalee
كديفا Bireen jirta mee ummata goota arrabse kana mee addanuu baasaa bara jettee malee amman dhageenye viidiyoo isaaniitti sin agarree mee abaluu jiraatiru hima jettee qofaa miti mee biree yoo jiraatte nama goota garagalche san nuyi mee maqaa isaanii tokko taanee itti duullee ummata kana miidiyaa kanarraa dhabamsiisnaati. Aqallu garagalchise. Bona ilmati komando maka TikTok isa. Okay? Ila wani gon. Ila isma asli atli wani gon. Amma boda nama beekamu jechuudha nama beekamu moo nama maqaa komando dhaabateeti ajandaan nu baasuu mala. Miiti godhadhu. Bire me garana bay. Bire takafay bire Isaralas nama wayii nutti himtee jirti bireen culullee intala arsii jedhamtu takkas yaa culullee intala arsii jedhamti takka. Nama kana maqaalee waan ta'aniif bootallee kennatanii fi waan akka waliin yoo dubbatana. Nama Ijoollee beekamu waan ta'eef Isa. ijoollee beekamu Addanuu waan ta'eef. baasi mee addanuu baasi atummaannu. Daga wal sinin jira. Addanuu baasi nama maasjala dhufee gastii argachaa ture inni Mahammad jedhamu sunis. Okay? Mami galsi wayan mucacha sekondi tokko galsi Maammartu arrabse biree. Tokko isa nama sadii isaallaan nama sadii. Okay. Okay? Habashaa ol galchanii ta'anii maal jedhan beektaa isa Oromiyaa and Itoophiyaa peejii jedhu Facebook irra dhaqilaal nama kuma meeqa daawwate viidiyicha. Acaalu ምን ሰርቶ ነው ሞተ ስለ ኦሮሞ ምን ሆነ ምንም አልሰራም ይሄ እንደዚህ ገራራ ተራታል እንጉጉን እንጉን ነገለሰን ana dhiifamana godhaati biree atillee dhiifamana godhi nama maalummaa Haacaaluus beeku ta'ee nama qabsoo Oromoos beeku ta'ee nama Oromummaadhaas itti dhagahamtu Oromummaa qabu ta'ee yoo kana ka jedhu taate nama beekamu wayii yoo kana ka jedhu taate dhugamaan namni kun sammuun isaa rakkoo qaba nama kana karaa danda'an haayaalan nama jedham hundi isaanii fooloo kiyya jala jiran laal Bire dhiifama wajjin waan tokko yeroo muzayyana yeroo tokko bire maas jechuu barbaada beektaa? Namni TikTok dhagaa jarana waan tokko nama isin beekan fakkeenya sii kenna. Nama TikTok irratti sirriitti fooloo baay'ee qabu hedduutu jira. Fakkeenya tokko isin kenna. Namni TikTok irratti fooloo qaba jechuun beekumsa qaba yookiin dandeettii qaba jechuu miti. Dhageeffadha. Namni fooloo qaba jechuun nama baay'ee hordofaa jechuun namni sun dandeettii qaba jechuu miti. Namni akkasitti yaadu aduun isa iyyuu hin geettu jechuudha namni akkasitti yaadu. So namni Haacaaluu gad deebiseetiin adobsu akkuma mati jette mana keessatti anaaf jechuudha. Ana akka sanyiititti anaaf akka Oromootti salaaluu miti vaaliyuu isaa kennuu miti akka namaatitti isa qotaru akka yaaditti akka Oromoo tokkotti. Diinni garuu waan barbaade keessa arrasuu danda'a. Maaliif diinni jabina kan kee caalaa dadhabina kee barbaada waan ta'eef gammachuu kee caalaa gadda kee barbaada waan ta'eef. Si galaamu har'a Oromummaan bakka gadi bahaniitiin arrabsanii kuuffatanii miti. Orbaasa wayii tokkummaa Oromoo diiguudhaaf haasonni waggaa 150 ilfaa jiran hin diigamne. Mallas mal godhe tokkummaa Oromoo diiguudhaaf. Oonag jedhee addatti maqaa nutti baasee Oromoo oonag maqaa Oromoo keessatti